Gaafa madrasaa kana namuu aduun hin gaafatiniin gootota kadhachaa hin dhaabe. Asoo deemtu dhugaa walii barsiisuu settummaatan maal jettan jeetiin gaafadhe amma waliin gubbaadhaa jan jettu waa'ee guddinaa seennee jechuudha. Akkatti madrasaan kun itti guddatee amatatti ida'amaa amatatti jamaa deemu san jecha wanni asii walii qabamnee barra. Gaafa dhaabnu madrasaa kana namuu aduun hin gaafatiniin gootota kadhachaa hin dhaabe. Nam tokkollee osoo hin gaafatan. Asoo deemtu dhugaa walii barsiisuu settummaatan maal jettan jeetiin gaafadhe amma waliin gubbaadhaa jan jettu. Abbootiin hin taatuun jee waa qabee oolumaa qabu malee hin taatu jennee warri waa qabugaa. Ilaan gadi barraa 90 80 hojii hojjennee goonee deemaa dhufee boodagaa maddi galiidhaa kataaraa jimaa baas ta'ee nu wajjaa maraa dhufte jechuudha. Namni gaa lakaan guddachaa deemtu deemu ittuma deebi'aa jirtan jechuudha. Ittuma deebi'aa jirtan jechuudha. Tiraa dura amma haawwan abboonni ganda'u amma suurii bulu asitti walii qaamuu qaba silaa. Waan ijoolleen tuffittu dhaggeeffachuu qaban silaa. Sanuu nagarree jechuudha. Saniigaa namni hufees namaan lafa ol qaba. Amma gaafuu duratti akkam taane jechuudha yaadni keenyaa. Namni gaa guddachaa deema. Tubaatan namni lakkaan guddachaa deema gaayee waa'ee guddinaa seennee jechuudha. Akkatti madrasaan kun itti guddatee amatatti ida'amaa amatatti jamaa deemu san jecha wanni asii walii qabamnee barra. Baay'inummaanuu sanuma jechuudha. Eenyuu fi eenyuttiin dubbadhaan qaba gaamma. Mee gandichittinuu hedduudha. Ganda kana keessa namni ganduma qiltuu namaa jira, qoriin namaa jira, anniyyaan namaa jira, alawoon namaa jira, akkasumatti waggaloo cufaa namaa jira. Mee namni yoo duraan haasawtanii gabaatan karaatti madrasaan kun itti guddattu haasawtanii gabaatan yaa tokko naallee hima. Yoo qabaachuu baattanii asirraa eegalla. Walii qabamaadha. Nama walii qabameetu, nama ol ta'eetu, nama tokko ta'eetu waallee faayidaa fida. Namni yoo tokko ta'uu baate walii qabama qabaachuu baate faayidaa sagallee fidde. Yoo walii qabamuu baate, wal ta'uu baate faayidaa walii fidne jecha diin islaamaa Muhammad waa lamaan ergame gaafa ergame jenne. Tokko shoomtu rabbiitii fi qalbii namaa tokko godhu. Diinni too'ida rabbii kuffisuu dadhabeeti qalbii islaamaa takka ta'uu kuffise jechuudha. Addaan fageessan akka mootummaatti akka gosummaatti addaan fageessanii namni akka too'i dhufee diin kiran ta'ii na godhan jechuudha. Aduwwiin tuwwaniitiin nu goote tana wanni islaamin ta'e cufaa'u wala waaqeffata qabi udana saraka cufaa'u akkatti islaamoonni walii qabamee karaa kanan guddifne yaadni isaanii san tahee haala san lakkifne namni waggaa lamallee tokko ta'u sadiillee afurillee shaniillee
faayidaa fi malee hin jiru jechuudha. Muuminni kanadiin jeetti nani muuminaa guutuu biyya muuminaa akka jaarmee tokko hunda beesuuti. Mana tokko immoo matuumi takka takkaan jaalan yookaan bakkaan gahan addunyaan xiinxii dhikkatee ejjisuu hin dandeessu jechuudha. Lammeessa ammaas namni muuminaa akka qaama tokko hojii yookaan fi eensi fayyaa dhabe ka ejji hojii qaaxiraa bultu kan qaamni hojii laqatu jira. Akkas taanee nama gaa wanti faayidaa qabu madrasaa kanarraa amma tajiruutis ni qabne jechuudha. Takka addunyaatiin ni qabne jechuudha. Amantiitiin ni qabne jechuudha. Amantii kun makuba qaba jechuudha. Kan addunyaa guutuu qaba. Amantii kun makuba qaba. Karaa kamiini waa halleehu firra keenyee ba'aa kana firra keenyee karaa kamiin guddifnaa jechuun isiirraa fedhee amma gaa anamma caaya hanqi kun caayaan dhaabbadhee booda waan naa galuun isiirraa eegaa duuba warra amataan hiikun waa godhu warra guddatun waa godhu warra ijoolleen barattee barsiitun waa godhu warra islaamummaan biyya sanatti aantii rabbi haa godhu isa quraanaan waa teessisu warra quraanaan hooqqaanu haa godhu warra sunnaa rabbiitiin hooqqaanu haa godhu waldaan waa deemsisu kan tokko nu haa oofu kan tokko nu haa oofu amma du'aa itti godhe booda yaada qiyaasa muddifadhaa nagaatti assalaamu alaikum. Fedhu jechuudha maal naa kennitiin jedhe. Xiqquma sana guddifadhu naan jettanii maal nagalchitanii isinin jedhe. Sheeni waan jedhu jiru ni dhageessaniini akkaan itti galuun dhagee waan xiqqoo qabdan maal kennitanii nagalchitanii. Arra. Waan maqalbii isaatti gammadu nutti haa himatu waan inni fedhe ni taadha. Mudatuu keessanii fedha. Waan akka naaja. Nama guddaa bakka biraa jira Faamii Abdiiti. Faamii Abdii abbaa qabeenyaa Finfinnee akka jiru san. Anaatuutu si galcha. Waan natti mattaa waan nu feete natti madarsaa kanarratti. Akkijaan Faamii Abdii waan asin jirreef waan sheekni galuunii fadhu sheekni maaliif nagalchitan jeemire bakka jiru sheeka naatuu golchaa waan fedhe natti haa himatu hiijaa sheekni. Allahu akbar. Wanni ni itti himadhu. Haya. Tuula araddaan tuulaadha. Waan kana mudanneettanii xiqqoo fi guddoo kan nu guddifadhu maal naan jettanii sineetu jira bar. Maaliif qabdanii jaa maaliif qabdanii isinis. Haasawaan baana baran. Waan inni murteessa sheekattu. Sheeka. Wanni gamtii godhate. Hojjetan. Amin. Raga keessa. Amin. Yana kan haawud. Amin. Yana kan kuufa rabbina haawud. Amin. Ya kuufaan boontu rabbina haawud. Amin. Ya barnootaan boontu rabbina haawud. Amin. Ibaadaan boontu rabbina haawud. Amin. Waajibaan nu haa boonsu. Amin. Nu haa boonsu. Amin. Subhaana rabbika. Ya Karim ya Allah. Allahu Akbar. Akkasigaa inshallah du'aa sheeka keenya Rabbi nu haa qeebalu. Akkasuma du'aa isaanii Rabbi nu haa qeebalu.